Paarkiin kun paarkii biyyoolessaa Haroowwan Abjaataa Shaallaa jedhama. Bara 1963 hundeeffame. Kaayyoon guddaan paarkichi kun hundeeffameef simbirrootaa fi simbirroota paarkii keessatti argamanii fi paarkiin alatti argaman kunuunsuu fi irra caalatti simbirroo gosa 463tu paarkicha kana keessatti argama. Simbirroota kana kunuunsuuf irra caala kan hundeeffame. Paarkiin kun Finfinnee irraa kiiloomeetira 207 kan fagaatu yoo ta'u, bal'inni isaa ammoo 800 fi 87 iskeer kiiloomeetiridha. Qaamni lafaa 405 yoo ta'u, 482 ammoo qaama bishaaniiti. Paarkiin kun iddoo hawwata turizimii of danda'e qaba. Inni tokko heeddi kwarteer yookiin seensa paarkichaati. Seensa paarkichaa keessatti hiddii, guchii fi karkarroo haala salphaan iddoo itti arguu dandeenyu. Kan biroo immoo view point yookiin iddoo ilaala jedhamutu jira. Ilaalli seensa paarkichaa irraa kiiloomeetira 5 kan fagaatu yoo ta'u, view irra dhaabatame yookiin top of view yookiin ilaala sana irra dhaabatame hara lama iddoo itti ilaaluu dandeenyu. Hara Shaallaa fi hara Abjaataa. Kan biroo ammoo haala teessuma lafaa paarkichaa kan iddoo itti ilaaluu dandeenyu fi lixa aduu yeroo galgalaa dhandheet lixa aduu iddoo hara lamaan irratti yeroo lixni aduu bahu iddoo itti arguu dandeenyu fi iddoo baay'ee namatti toludha. Paarkii kana keessatti haroo sadiitu argama. Haroo Shaallaa, Haroo Abjaataa fi Haroo Cittuuti. Haroon Shaallaa heeddi kwarteer yookiin seensa paarkichaa irraa kiiloomeetira 7 kan fagaatuu fi bal'inaan haraawwan Rift Valley yookiin sulula Qiinxamaa keessatti argaman keessaa bal'inaan nu gadi fageenyaan tokkoffaadha. Gadi fageenyi isaa 266 meetira kan gadi fagaatu yoo ta'u, bal'inni isaa immoo 329 iskeer kiiloomeetirii. Haroon kun the deepest lake jedhamee waamama. Gadi fageenya akka Itoophiyaatitti tokkoffaa beekamaadha. Haroon kun bifa bulee gurraacha waan qabuuf ilaalcha turizimiitiif baay'ee iddoo hawwataa fi naannoo Haroo Shaallaatti hot spring yookiin bishaan danfaan kun argama. Bishaan danfaan kun digirii seentigireetii 97 kan danfu yoo ta'u, immoo fayyummaa qaama isaaniitiif warroonni qorri qabe kan biraa warroonni madaa qaama ofii irraa qaban jaartiin jaarsonni asitti dhiqatanii nafti isaanii riilaaksii kan ta'uu danda'udha. Harri lammaffaa hara Abjaataati. Abjaataan hedduu kwarteer yookiin seensa paarkichaa irraa 6 kiiloomeetira fagaata. Abjaataa keessatti simbirroonni godaantota ta'anii fi simbirroonni cidhedha bishaanii irratti argaman baay'inaan iddoo itti argamanidha Abjaataa. Abjaataan sababa kanaa fi simbirroonni baay'inaan waan argamanii fi Abjaataa warroonni faranjii yookiin warroonni turistoota yeroo baay'ee paradise of the birds yookiin jahannata simbirroota jedhanii Abjaataa waamuu danda'anii. Abjaataa keessattuu qurxummii waan qabuuf simbirroonni qurxummii sooratan kan akka peelikaan, filamingoo, afrikaan fish eagle, marabuu, king fisher kan jedhaman kunniin baay'inaan naannoo Abjaataa irratti baay'inaan argamu. Sababa kanaaf Abjaataan jahannata simbirroota yookiin iddoo simbirroonni baay'inaan itti argaman jedhameeti kan waamamudha. Iddoo hawwata turizimii kana keessa Abjaataan iddoo hawwata turizimii godina keenyaa yookaan aanaa Nageellee Arsiiti. Akkasuma immoo Laangannoo, Shaallaan fi haroowwan kanneen keessa immoo bineensonni garaagaraa, hoosiftoonni garaagaraa, allaattiiwwan garaagaraa kan jiranii fi isaan kan uwwifame yoo ta'u, akkasuma immoo aanaa keenya keessatti iddoo hawwata turizimii babal'aan kan akka Fincaaleephis fi kan kana fakkaatan bal'inaan kan qabnu ta'ee iddoon kun paarkii Abjaataa keessatti argama. Iddoo hawwata turizimii paarkii Abjaataa keessatti kan argamu Ho'aa jedhama. Ho'aa Abbaa Jibaa jedhama. Afaan naannootiin paarkii keessatti argama. Faayidaan isaa immoo nama dhibame dhibee garaagaraa kan mana yaalaa mootummaatti fayyuu hin dandeenye asii dhufee kan fayye naannoo